Hojjetaa eegumsaa OBN damee Shawaa Kaabaa kan ture obbo Gaddafaa Raggaasaa dhukkubsatee yaalamaa turus dhukkubicharraa dandamachuu dhabuun eebila 30 bara 2015 du'aan addunyaa kanarraa boqote. Obbo Gaddafaan dhalatee umurii 38tti lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u sirni awwaalcha isaas guyyaa har'aa magaalaa Fiichee Bataskaana Maaramitti bakka maatii firoottanii fi hiriyoonni isaa argamanitti raawwateera. Maatii fi hiriyoonni isaas Gaddafaan hawaasa biratti nama fudhatama olaanaa qabuu fi fayyaalessa namaaf yaadu ture jedhan. Gaddafaan anarratti lammaffaa dhalata maatii keenya keessa sadaffaadha. Gaddafaan maatii keenya keessa garraamessaa fi maatii baay'ee namatti tolu. Namni hoo rakkate nama gargaara, namatti dhiyaatee raawwatee too'i waan namni rakkate halkan sii deemee raawwatee too'i namasiif waa guddaa namaa ooludha. Gaddafaan nama jaalatamaa, kabajamaa fi kan hawaasa guutuudhaan walii galu nama kolfa malee tapha malee waan biraan beeknedha. Waayillan hojii isaas Gaddafaan haala rakkisaa keessatti nama hojii isaa kaka'umsa olaanaan dadhabe osoo hin jedhiin hojjechaa ture jedhan. Baay'ee namatti dhaga'ama umurii isaa guutuu kanatti dargaggeessa qaxalee ilmaa odoo hojjetee fiigee hin xumurini addunyaa kana dhadhaabamu deemu isaatti baay'ee natti gadda guddaan natti dhaga'ame akka hojjetaa waayila kiyyaatitti. Gaddafaan hiriyaa keenya baay'ee quuqqama hojii keessatti qorraa fi aduu osoo hin jedhin iddoo sanitti iddoo femmiin buufata iddoo gaara guddaa sanitti halkanii guyyaa gaara sanii agaan maatitti dhamaatii guddaa taasisuudhaan baay'ee nutti dhaga'ama. Obbo Gaddafaan godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ganda Qundee Agamsootti abbaa isaa obbo Raggaasaa Tolaa fi haadha isaa aadde Bilillee Tolasaa irraa bara 1977 kan dhalatan yoo ta'u maatii horatanii abbaa ijoollee dhiiraa 3 turan. OBN's du'aan dhabuu obbo Gaddafaatti gaddatti dhaga'ame ibsachaa maatii fi firoottan isaaf jajjabina hawwa.